Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo ni amanna. Ameen. Kabajamtoonni maatii Waaqayyoo bakkoota garaagaraa biyya alaas biyya keessaas kan jirtan nagaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtuu? Nagaa keessanii? Ani nagaa kootii Waaqayyoof haa galatu. Waaqni keenya, fayyisaan keenya sa'aatii kanaan, yeroo kanaan, daqiiqaa kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa haalonni rakkisoon osuma jiranii, haalonni nama daangessan osuma jiranii, Waaqni keenya akka jaalala isaatti, akka dhiifama isaatti kunoo irra daddarbaa keenya hundumaa nuuf dhiisee, yakka keenya hundumaa nuuf dhiisee, cubbuu keenyas osoo nutti hin lakkaa'in kunoo guyyaa kana, guyyaa eebbifamaa sa'aatii kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Egaa Waaqni keenya, Waaqnichi inni aboo qabu, inni humnas qabu, Waaqni keenya Waaqa galaana hamaa gargar qoodee saba isaa ceesisuutti beeku, Waaqni keenya Waaqa du'ee du'aa ka'ee saboota isaa lammii isaa immoo du'a oolchuutti beeku, Waaqni keenya Waaqa garafamee saboota isaa, uumamtoota isaa garafamuu oolchu, Waaqni keenya Waaqa ba'aa ulfaataa baatee gindillaa gototee saboota isaa immoo lammii isaa, uumamtoota isaa immoo ba'aa ulfaataa oolchu, Waaqni keenya Waaqni waaqotaa, mootichi moototaa, hayyichi hayyootaa, leencichi leencotaa, gooftaan keenya, fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos maqaan isaa bara hamma baraatti kan galatoome kan ulfaate nuuf haa ta'u. Hundumti keessan iyyuu baga ayyaana waggaatiin kabajamee oolu kan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bara kanaa bara 2014 isin ga'ee. Ayyaanni kun ayyaana jala bultii irratti argamna. Fuuldura keenya gaafa guyyaa 21 kan inni kabajamu. Ayyaanni kun ayyaana baay'ee beekamaa fi baay'ee kan jaallatamaa ta'ee fi baay'ee kan miira nama kakaasu ayyaana guddaadha. Ayyaana kana bakkatti ayyaanni kun kabajamu deemtanii hundumti keessan Waaqa keessan akka galateeffattan, Waaqa keessan akka kadhattan, Waaqa keessan dhiifama akka gaafattan, lammii keessaniif isa dhukkubsateef, isa mana hidhaa jiruuf, isa baqatee jiruuf, isa rakkatee jiruuf hunduma isaaniif akka waliif kadhattan kabajaan ergaa guddaan isiniif dabarsaa. Hundumti keessaniyyuu bakka ayyaanni kun itti argamu deemtanii Waaqa keessaniif jilbeeffattanii, faarfattanii, galateeffannaa guddaadhaan galatoo Waaqayyoof kennitanii ba'aa diinni keenya fuuldura keenya yookaan immoo nurra kaa'u, gufuu diinni keenya fuuldura keenya kaa'u hundumaa akka inni nurraa cabsuuf, fuuldurri keenya, dudduubni keenya akka nuuf ifuuf, mootummaa isaas akka dhaalluuf, jaalalli biyya keenyatti akka bu'uuf akka deemtanii Waaqa keessan galateeffattan kabajaan ergaa koo dabarfadhaa. Hundumti keessaniyyuu adaraa saboota koo lammii keessan bakka garaagaraatti rakkachaa jiraniif, keessattuu lammiileen keessan bakkoota garaagaraa jiran, ola deemtonni, dargaggoonni du'aa jiru, qabamanii hidhamaa jiru, namni namatti diina ta'e, lammii isaatti alagaa ta'e, sa'aatiin kun sa'aatii rakkisaa, guyyaan kun guyyaa dhiphataa fi guyyaa baay'ee rakkisaa waan ta'eef guyyaa kanatti eenyumtuu harka nu qabuu kan hin dandeenye yoo Waaqayyo ta'e malee, guyyaa kanatti firri keessan isin oolchuu kan hin dandeenye yoo Waaqayyo ta'e malee, guyyaa kanatti namni fala isiniif falu kan hin dandeenye yoo Waaqayyo ta'e malee, guyyaa kana mana hidhaatii isin baasuu kan hin dandeenye yoo Waaqayyoon ta'e malee. Kanaafiyyuu adaraa kadhannaatiin Waaqa keessanitti siqaa.
bakkoota waldaaleen garaa garaa jiranitti adaraa lammii keessaniif firoota keessan du'aa jiran kanaaf Waaqayyoon kadhaa. Jaalalli haa bu'u, nagaan haa bu'u biyya keenya irratti. Waaqayyoon akka kadhattan isin affeeraa. Adaraa lammii koo waliif yaada, waliif kadhadhaa jecha ani immoo faaruu tokkoon isiniif faarfadhaa. Wajjumaan faarfanna jechuudha. Maria